Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya arra viidiyoo abbaa qabeenyaa obbo Dammaqaa Taaffasaatiin qabadhee isinii dhufe. Godina Harargee Lixaa bulchiinsa magaalaa Baddeessatti kan argamu abbaan qabeenyaa dhaabbata buufata boba'aa Yetebaabaruut kan ta'e obbo Dammaqaa Taaffasaa qabeenyaan uummata kiyya irraa argadhe deebisee magaaluma kiyya keessattiin gamoo adda addaa ijaaree magaalaa koo miidhagsuun qaba jechuudhaan gamoo abbaa darbii lama kan jalaa baankiidhaaf oolu gubbaadhaan mana ciisichaa yookaan mana sireetiif oolu gamoo bareedduu kana ijaaree xumuree eebbaaf qophaa'aa jira. Magaalaan Baddeessaa jiddugala dinagdeeti. Magaalaan Baddeessaa jiddugala sirna gadaa odaa bultum magaalaa keessummoonni itti baay'atan waan ta'eef mannoonni akkanaa kun qulqullinaan akkanatti ijaaramanii keessummootaaf banaa ta'uun hedduu waan barbaachisaa jenna. Abbootiin qabeenyaa biraatis akkasuma fakkeenya isaa fudhatanii magaalaa keessanitti waan bareedaa uummanni keessan gizee hunda ilaalee irraa gammadu ijaaruu qabdan isin jenna. Galatooma nu ulfaadha.